Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun isin dhageessisa. Qondaalli ol'aanaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaarraa akka hiikaman dhaddachi jibbaataa mana murtii waliigalaa murteesse. Dhaddachi jibbaataa sadaffaan mana murtii waliigala federaalaa guyyaa har'aa caamsaa 24 bara 2022 dhaddacha ooleen qondaalli adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bilisaan akka gad lakkifamu murteessuun poolisii federaalaaf akka hidhaarraa hiiku ajaja dabarsee jira. Akka tarrisa murtii dhaddacha kanaatiin ibsametti himata irratti dhiyaateen mana murtii ol'aanaatiin bilisaan erga lakkifamanii booda haala seera qabeessummaan isaa hin mirkanoofneen kan qabamanii fi hanga guyyaa murtiin kun kennametti mana hidhaa keessatti kan argaman Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaarraa akka hiikaman murtaa'eera. Poolisiin federaalaa shakkamaa kana akka hidhaarraa gad lakkisuufis ajajni itti kennameera. Dhaddachi jibbaataa murtii kana kan dabarse iyyata abbaa alangaa waliigalaa federaalaatiin lakkoofsa faayilaa 222914 galmee dhiyaateef qorateeti. Haala qabamuu fi seera qabeessummaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalchisee ibsa laachuudhaaf itti gaafatamummaa kan qaban Koomishiniin Poolisii Federaalaas ta'e Poolisii Oromiyaa haala qabamuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waan hin ibsiniifi jedha dhaddachi jibbaataa har'a murtii kana dabarse. Murtii dhaddachaa kana booda xalayaa ajajaa qabachuudhaan mana hidhaa dhaqanis biiroon qorannoo yakkaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a gad lakkisuu hin dandeenye jedha odeessi arganne. Kun kanaan osoo jiruu guyyaa har'aatti kan beellamaman miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessitoonni ONN galmee Qaasim Abdullaahi Abbaa Waarrii jalatti himataman mana murtii waliigalaa Oromiyaatti dhiyaataniiru. Manni murtichaa yeroo darbe abbaan alangaa himata duree ittiin himata dhiyeesse jijjiiree akka dhiyaatu jechuun har'aatti kan beellame ta'us guyyaa har'aattis abbaan alangaa himatuma sana qabatee waan dhiyaateef akka himata kana jijjiiree dhiyaatu jechuun ammas beellama biroo waxabajjii 2022tti qabuufiin jaallan kunneen mana hidhaa daalattiitti deebifamaniiru. Haalli fayyaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kennasaa Ayyaanaa guyyuu hammaataa deemuun sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuu maddeen gabaasan. Hoogganotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hedduu waliin sirna PPtiin hidhamee yeroo dheeraaf dararamaa kan jiru miseensi gumii sabaa ABO Jaal Kennasaa Ayyaanaa dhukkubni isaa sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuun barameera. Wayita ammaa kana qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhaa keessa kan jiru Jaal Kennasaan dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaan rakkataa kan jiru yoo ta'u tibbana dhibeensaa itti hammaachuu irraa dhiiga balaqqamsiisaa akka jiru odeessi argame ni addeessa. Tajaajila wal'aansaa gahaan maleetti dawaan yeroo dhumaaf jecha fudhataa jirus deebi'ee dhibee biraa itti uumaa jiraachuu kan himan maddeen daddaffiin furmaata hin argatu taanaan sadarkaa lubbuu isaa gaaga'utti deema yaaddoo jedhu akka qabanis ifaa godhan. Kanuma waliin miseensi Shanee Gumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa fi qondaalli dhaabichaa Jaal Gadaa Gabbisaa dhibee turuu heeppaatitis B jedhamuun qabamanii kan jiran yoo ta'u hidhaa irraa ba'anii akka wal'aanamanii fi tajaajila murna PPtiin hayyama dhorkamuu irraa haala akkaan yaaddessaa keessa akka jiranis addeessan. Jaal Kennasaatti dabalee hoogganoonnii fi qondaalotni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii Buraayyuutti argaman miseensota Shanee Gumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaa fi Jaal Mikaa'el Booran akkasumas qondaalota dhaabichaa Jaal Daawit Abdataa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Dr. Gadaa Oljirraa fi Jaal Gadaa Gabbisaati. Yuunivarsiitii Odaa Bultum keessatti barattoonni nyaata summaa'ee nyaachifamuu irraa 3 lubbuun darbuu fi hedduu haala yaaddessaa keessa jiraachuu maddeen gabaasan. Akka odeessa maddeenitti Yuunivarsiitii Odaa Bultum keessatti guyyaa kaleessaa caamsaa 23 bara 2022 barattoonni yeroo laaqanaa irratti nyaata summaa'aa nyaachifamuutu ibsame. Barattoota kanneen keessaa yoo xiqqaate 3 lubbuun dabree akka jiru kan ibsan barattoonni yuunivarsiitichaa yaada laatan hedduun isaanii ammoo of wallaalanii ambulaansiin guuramanii hospitaala geeffamuun tajaajila wal'aansaa hordofaa jiraachuu dubbatu. Miidhaan kun ta'ee jedhee barattoota Oromoo qofa irratti kan xiyyeeffatedha kan jedhan barattoonni yaada laatan barattoonni saba biroo miidhaman akka hin jirres himan. Kun kanaan osoo jiru yuunivarsiitiilee Bulee Horaa fi Asoosaa keessatti barattoota jidduutti rakkoon dhalachuun kan ibsame yoo ta'u maddi rakkoo kanaa maal akka ta'e hanga ammaatti ifatti hin ibsamne. Gareen finxaaleeyyii fi humni weerartuu murna Abiyyiin bobbaafaman godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoota nagaa irratti dhukaasa roobsuun lubbuu lammiilee hedduu galaafatan.
Gareen finxaaleeyyii fi humni weerartuu Abiyyiin durfamu uummata Oromoo meeshaa maleeyyii qe'ee isaa weeraruun rashanuu itti fufeera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Ona Habaaboo ganda biiftuun nuuf baate jedhamu keessatti waraanni PP caamsaa 24 bara 2022 namoota nagaa irratti dhukaasa banuun yoo xiqqaate namoota 8 ajjeesee jira. Lammiilee rashanaman keessaa kanneen yeroof maqaan isaanii nu gahe tokkoffaa Taaddalee Tsaggaayee, lammaffaa Buzuu Caannee, sadaffaa Hamsaaluu Taaffasee, afraffaa Taarikuu Taaffasee, shanaffaa Gabruu Taaboor, ja'affaa Haayiluu Toleeraa, torbaffaa Mangistuu Siyyumii fi saddeetaffaa Rattaa Guraaraa kan jedhamani. Godina Shawaa Kibba Lixaa Ona Ammayyaa fi Godina Gujii Ona Booree keessatti waraanni murna PP qabeenya uummataa abiddaan daaressuu fi saamuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo caamsaa 21 bara 2022 Ona Ammayyaatti loltoota PP irratti haleellaa raawwateen humna diinaa kasaaraa guddaa irraan gahuun ni yaadatama. Waraanni Biltsiginnaa Ona Ammayyaa ganda Ajjaamoo Kuraa keessatti haleellaa waraana bilisummaa Oromoo kana haaloo ba'uuf manneen uummata naannichaa gubuu fi qabeenya barbadeessuu jiraattonni dubbataniiru. Loltoonni sirnichaa lammiilee Oromoo reebuu manaa gadi baasanii mana qabeenya faana abiddaan daaressuu fi saamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Odeessi wal fakkaatu caamsaa 23 bara 2022 bahe akka ifa godhetti godina Gujii Ona Booree ganda Gombisoo Deebisaatti waraanni sirna nama nyaataa PP daguggaa sanyii fi saamicha uummata Oromoo irratti gaggeessuu itti fufuun manneen jireenyaa fi qabeenya qonnaan bulaa barbadeessuun barameera. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya kanumaan raawwate nu hordofuu keessaniif galatooma.